Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra muslimaa ashamaa harka fuunee kan taanes muslimaa warra feesbuukii liivii danda'an fi feesbuuk irratti waan namaan jedhuuf yaada qooduu barbaade ergaa wayii jechuudha waliif naa dabarsaa. Yaa kan liivii baatee iyyitu halkan guyyaa sila ni dagatte kaayyoo baateef biyyaa. Nuti ka biyyaa baaneef rakkina balleessuuf har'a maaliif ta'e maqaa wal balleessuun jechaanis gochaanis hamaa wal fakkeessuun kun nurraan bareedu dhiisi kan gurraan na dhageessu. Kabadii dalagee rabbiin haa sirreessu, ka gaarii hojjete gooftaan haa milkeessu. Yaa obbolaa koo kottaa tokko taanaa gandummaa fi naaffaa hadhiisnu giddumaan wal arrabsuu dhiifnee wal faarsinaa hamma. Kabadaa dubbate dhiifnee bira tarraa ka gaarii hojjete waliin jajjabeessaa dogongora isaa waliif sisirreessaa yoowwas nu milkeessaa gooftaan irra keessaa. Milkoomnee galuudhaan nuti hawwiin keenya maaliif of dagannee biyya ormaa teenyaa? Eega biyyaa baane meerre bu'aan keenya baay'ee of daganne irra caalaan keenya. Lakkisaa jiran kottaa wal dhageenya hojjetannee galla gara biyya keenyaa. Nutoo biyya qabnaa Oromiyaan keenya dura biyya galuuf kaayyoo bakkaan geenya. Feesbuukii fi yuutuubii miti kaayyoon baaneef biyya keenya hojjetannee ta'uudha nutillee tujjaara yoo nu dhukkuffanne birrii nu wallaana birrii yoo hin qabaanne firri nu xalaata. Kanaaf haa hojjennu hojjechuuf furmaata. Maatii keessa dagattee hin nyaatin habaarsa namni habaarame hin qabuun furmaata kanaaf jabeeffannee haa goonuuf gargaarsa yoo jala gargaare rabbis nu gargaara jennanii nu achi miila abbaa faadhaa kanaaf haa jabeeffannu maatii keenya maraa. Ofillee fayyaduudha kateenyuuf baargama waliin hojjetannee galla gara biyyaa wal jibbuuf wal tuffiin hidhiifne hadaraa nutoo biyya tokko afaan keenyas tokko nutu wal wallaale malee abbaan keenyas tokko. Egaa kanaaf wanna kana jechuu barbaadeef waa'ee nuti wal qoqqoonnee jechuudha. Asirratti baanee maqaa wal nyaannee gandummaadhaan waan adda addaatiin asirratti baanee wal arrabsinuuf jechan kana jechuudha. Kana akkasitti dhiyeessee jechuudha. Ustaazonni keenyas baanii jechuudha. Wallaalaa barsiisanii jechuudha. Wallaalaa barsiisanii beekaatti jijjiiru jechuudha. Hayyoonni keenyallee beektotiin beekumsa qaban irraa namaaf qoodanii namaaf kennu jechuudha. Garuu nuti jechuudha ijoollee warri illee lafaa kaanu jechuudha. Yoo ustaaziin tokko as ba'ee barumsa tokko nuuf qoode ni arrabsina jechuudha. Yoo inni barreeffama tokko maxxansee irra suuraa isaa irra issi keenya gadhiifna jechuudha. Hayyoota keenyallee akkanuma keennaa inni arrabsina jechuudha. Kanaaf feesbuukiin akkasumaan yeroo keenyatti gubuudha malee feesbuukii irra faayidaan tokko hin jiru jechuudha. Yoo namaaf danda'ame ta'e jechuudha haga ta'e tokkotti barumsa namaaf qoodu beekumsa qaban irraa jechuudha. Kanaan ala as baanii feesbuuk irratti liivii baanii jechuudha. Wal arrabsuun faayidaa tokkollee nuuf hin qabu. Kanaaf warri nama arrabsitan jechuudha. Piliis keessattuu ijoolleen dhiiraa jechuudha. Ijoolleen dhiiraa tokko tokko as baatanii maqaa ijoollee shamaraa jechuudha. Shamara sababa godhatanii jechuudha maqaa jaraatiin jechuudha. Viidiyoo jaraa qabatanii suuraa jaraa qabatanii sagalee jaraa asirratti fiddee nama dhageessisaa viidiyoo jaraa maxxansaa kaan fiddanii agarsiisaa liivii waraabduu jechuudha. Kuni faayidaa tokko nuuf hin qabu yaa jiran. Waan tokko faayidaa hin qabu yoo wal gorsuu ta'e keessaa wal haa gorsinu keessaa wal gorsuu yoo keessaa sin dhagayin wasitti irratti illee gorsuu barbaadde fiddee suuraa isaa maxxansin namni akkanarra jira akkasitti wanni akkasii akkas gaarii miti jedhiiti dubbadhu abbaan fudhate haa fudhatu. Sanuu yeroo ammaa namni beeku namni wallaalaan hin jiru jechuudha. Biyya namaa dhiisi biyya ormaa dhiisi biyya keessa wallaalaan hin jiru jechuudha. Beekaa jallata malee beekaa dalaga malee namni jechuudha. Kanaaf warreen liivii baatanii daqiiqaa 50 miibii sa'aatii tokko ol jechuudha. Dhuftanii asirraa dubbattanii nama arrabsaa maqaa ijoollee shamaraa balleessaa maqaa hayyootaa balleessaa jechuudha. Ustaazota asirratti arrabsitan piliis dhiisaa waa tokko faayidaa isiniif hin qabu jechuudha. Yeroon kun jechuudha yeroo hojiidhaan waa agarsiisanu malee jechuudha. Yeroo asirratti bahanii jechuudha miidiyaa irratti hiyyanuu miti jechuudha. Nuti ka jiraannu biyya ummaati akka itti gallu hin beeknu akka itti duunu hin beeknu jechuudha. Osuma waan gaarii yaannu osoo waan gaarii hojjennu osoo duunee nuuf gaariidha. Osuma waan gaarii waliif yaannu osuma waan gaarii dubbannu yoo biyya ormaatii galle gaariidha jechuudha. Biyya ormaa kun keessatti namni jedhe ni beektumii kana akka keessatti namni jechuudha. Ani amma akka mataa kiyyaatti jechuudha biyya jiru kana keessatti waraqaan hin qabu. Garuu guyyaa tokko yaadeen beeku akka nama waraqaa eeyyamaa qabutti jechuudha biyya ormaa kana keessa nan jiraadha jedhee har'a immoo waliin garan jedhamane. Maaliif? Biyya ormaa ormuma waan sababa sitti ta'ee jechuudha waan sababa sitti guutee siin funyaan qabdee kasi darbattu hin beektu jechuudha. Ati waan biyya kana keessaa burgaluu jirtuuf jecha jechuudha. Har'a asirratti baatee nama arrabsuun faayidaa tokko siif hin qabu jechuudha yaa obboleessu yaa obboleetti. Baay'inaan garuu ijoollee dhiiraatti kanaaf baanii nama arrabsanu ijoollee shamaraa arrabsuu jechuudha hedduminaan. Ijoollee shamaraa tokkos jechuudha ka waa'ee
kutaa kutaa qooddanii asirratti baatanii nama arrabsitanis ni jirtu. Adaraan isaa rabbiin sodaadha kun faayidaa tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Guma tokkollee garuu baay'inaan ijoolleen samaraa suuraa namaa fidanii maxxansan viidiyoo namaa fidanii asirratti nama arrabsan kan waan akkasii dalagu ijoollee dhiiraati jechuudha. Ka ajandaa fudhatee jechuudha. Waanuma hin taane viidiyoo hin taaneef sagalee hin taane walitti qabataa olee galgala deebii bahee sa'aatii tokko sa'a tokko wayi dhufee asirra taa'ee dubbatu jira. Ka akka sanaa maal gochuu qabna ni gorsina. Hin arrabsinu jechuudha. Inni dhufee waan badaa asirratti dubbatee ba'a tokko immoo kan isaa sababa godhatee dhufee isa arrabsa jechuudha. Kun faayidaa tokko hin qabu inni isa arrabsus ooma akka isaati jechuudha. Maaliif asirratti dhufnee inni gorsina yoo ni dide ni dhiibna. Namni baraa yeroo badii dalagu jechuudha. Yoo namni isa hin deeggarin ni dhiisarraa deebi'a. Akkamitti dhiibna jechuudha. Wayitanii dhufee maqaa namaa jammaree waa'ee namaa duumantaane dubbachuu eegalee dhiisi yaa buleessu akkana miti jennaan ni didaame ni dhiibna falaas. Inni nu adda isaa waliin kophaa dubbatu hin jiru jechuudha. Kanaaf warri nama jala fiidanii itti muddi bareeda jirte jettan jechuudha. Dhiisa adaraa waa tokko faayidaa nuuf hin qabu. Isinillee warra akkas jettanii yaada koomentiin jajjabeessan jechuudha. Akkuma isaa wajjin nama arrabsaa jiruti jechuudha. Kanaaf hin deeggarina wayitanii badii waan hin taane dubbachuu eegalee obboleessu akkana miti obboleetti akkana miti. Irraa baatu jechuudha. Sheeriin gootan yaada ittiin kennitan. Namni sun jechuudha wayitanii irraa deebitan akka badii hojjetaa jiru akka badii dubbataa barraan ni dhiisee irraa deebi'aa jechuudha. Yoo isin immoo faana deemtanii arrabsitanis jechuudha. Arrabnis jajjabaatu jechuunis isaaf haamilee ta'ee jajjabeessa jechuudha. Kanaaf namuma eegasii jaallattan namuma eegasii waan bareedaa dubbatu guyyaa inni dogongoree waan hin taane dubbachuu eegalee dhiisaan hordofina guyyaa sana biraa deebi'a. Gaafa inni waan gaarii dubbatu immoo jajjabeessa ayyee akkas bareeda yaada gaariidha kun jedha jajjabeessa sheeriifis godha namaaf daddabarsa yaada sitti kennaa jechuudha. Kanaan ala guyyaa namni waan badaa dubbatee waan hin taane fidee dhufee sirratti maxxansu hin godhinaa koomentii dhiisa wanni biraa hin jiru kanuma jechuudha. Feesbuukii kanarratti ilaa namni dhufee nama jajee namni dhufee nama gorsuus jechuudha. Inni arrafamu akka inni arrafamu namichi dhufee asirratti dhugaa dubbatee akkasitti kun hin ta'u warri akkas waan akkanaa dalagdan dhiisaa hin bareedu jedhee nama gorsa jechuudha. Warra badii qabutu jechuudha. Mistira isaa madaa isaatti tuqame waan ta'eef warra sanatti namicha kana arrabsa jechuudha. Suuraa isaa gad deebisee suuraa isaa irra kaa'ee. Yoo inni immoo dhufee nama arrabsa jechuudha. Warra harraba hin barbaanne warra gandummaa wal qooduu hin barbaannetu isa jibbaa jechuudha. Namicha asirratti namni dhufee asirratti yeroo hedduu dubbatu jechuudha. Ni jibbama bakka lamanittu. Yoo toltuu dubbattes isa badaatu si arrabsa. Yoo waan hin taane dubbattes silaa isa waan hin taane hin feene si jibba jechuudha. Ati garuu amma ta'etti waanuma gaarii dubbadhu waan gaarii nama gorsi. Yoo ergaa ka dabarsitan ta'e gargaarsa namaatiif yoo ta'e yaada adda addaa yaada qabatamaa kan ta'e daqiiqaa 15 kottaa dubbadha. Sa'a tokko ol jechuudha. Nama arrabsuu jecha maallaqa keessan hin gubina. Moobaayiliin maallaqaan malee ka dalagaa jiru bilaasha miti jechuudha. Maallaqa kana immoo kati fidaa jiru hundinuu biyya namaa ta'e ol kennee dambinee jechuudha. Cinqamneeti fidaa jirra jechuudha. Kanaaf maallaqa keessan hin balleessina. Maallaqni keessamuu jechuudha. Har'a yoo akkam xiqqaate namni tokko yoo dhifee liiviin bahee dubbate jechuudha. Yookiin qarshii 10 riyaala 10 yookiin 20 fixa jechuudha. Riyaalli 10 yoo har'a ka'ee jechuudha. Kaardiin guuttate jechuudha. Yoo guuttatte hin maammaa keetiif jechuudha. Haadha keeti maasarii keetii yoo dawwalte jechuudha. Yookaan faasarii keetii. Yoo dubbistee jette mee faayidaa akkam argattaa keetii amma argattame. Yoo immoo qarshii 10 sana walirra keessa jechuudha. Gaafa jiyaa jechuudha. Yookaan riyaala 1000 jechuudha. Riyaala 1000 yoo har'a maatii keetiif ergite faayidaa guddaadha jechuudha. Kanas si fayyada malee har'a maallaqa sii qabduun itti guuttattee liibii baatee nama arrabsaa ooluun faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Eessaa faayidaan kan dhufu maatii keetirraayi. Maatii kee fayyadi maatii kee gargaarii kee nama biraatiif illee gargaarsa ta'e nama biraatiif fakkeenya ta'e jechuudha. Asirratti maallaqa kan kee gubiniiti. Yoo ati maatii kee jaallatti rabbi si jaallata jechuudha. Rabbi immoo ofii jaallatee kee namallee nama jaallachiisa jechuudha. Namni jaallatamuun bara rabbi nama jaallatee kee nama jaallachiisa bara. Kan namni nama jibbuu rabbumaatu jibbe namicha sana jechuudha. Kanaafuu maatii keessan jabeeffadhaa of dagattanii jirtu. Irra caalaan keenya of dagannee jirra jechuudha. Maatii keenya dagannee jirra jechuudha. Waa tokko feesbuukiin xiqqeenya malee kabajaan namaa kan tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf warrumti jechuudha. Warrumti beekumsa namaa qoodan jechuudha. Yeroo ammaa kana baay'inaan dubbataa hin jiran. Hin dubbatu namni warri bebbeekaan irra bahee jechuudha. Ustaazota warra nama barsiisu malee. Kanaaf warri akkasumaan waan hin taane ajandaa godhannee dhumnee sirratti wal arrabsinu kun biliis haadhiisnu waan akkanaa kun nu fayyadu jechuudha. Kanaaf warri deeggartoonis guyyaa namni waan badaa dubbatu guyyaa namni waan hin taane dubbatu hin deeggarinaa dhiisa biraa deebi'aa yaadama. Akki nuti jedhu kun nun baasu biyya namaa kana keessatti namni ni galla jechuudha. Martinuu biyya namaa taa'eef kaanis waa'ee fi arabaatiin isa ta'u kaan maallaqa ofiitti guuttatu asumarraa wal arrabsaa oolan osoo biyya galee namni akka ammaatti miidiyaa kanarra FB kanarra bahee dubbataa oolu hin jiru jechuudha. Ijoollee meeqatu
Sa'a 24 onlaayinii ta'anii asii namaa waa jedhaa turan. Ka'aa inni jiru beekumsa namaa qoodan jechuudha. Kan nama gorsanus ni jiru. Hundinuu gaafa biyya isaa gad ni dhiisa jechuudha. Hin mijjatuuf hin ta'u jireenya akkamaa kanatti jechuudha. Waan irraa asirraa gadi buunee har'a ta'anii sekondii gidduutti akka qadaaduu jechuudha. Itoophiyaa buunu jechuudha. Biyya buunuuf jecha asii waliin arrabsinu. Borgaafa dasii dhabamtee gadi buute jechuudha. Mucaan kun osoo takka gahee tokko hin dalagin osoo nama harrabsu osoo nama xinneessu asii galee rabbi isaa xinneessu nama baara jechuudha. Yoo waan gaarii daladdee biyya kanarraa galte immoo jechuudha. Mucaan osoo barumsa hamma qaburraa beekumsa namaa qoodee nama gorsuu biyya kanaa galee siin jedha. Yoo ati duutes jechuudha. Akkuma kana akkanumatti si yaadatee jechuudha. Du'aa isii godha jechuudha. Kanaaf biyyi namaa kun akkuma qadaa du'aati gaafa galluun beenu keessaa jechuudha. Kanaaf warra asirratti fi biyya kanarra baatanii nama arrabsitan. Dhiisa warri beekumsa qabdan maashaallah hammayyuu jechuudha. Warri nama barsiisan ijoolleen tokko tokko ni jiru jechuudha. Kan rakkina namaatiif dubbatan rakkina ijoollee shamaraatiif dubbatan ni jiru jechuudha. Kanaaf warra akka sanaa ajaa'ibeeffannu jechuudha. Amma akka tokkummaa sana jechuudha. Maashaallah tokkummaan irra rakkina namaatiif jecha dhufee dubbata jechuudha. Waan tokko furmaata godhuuf jecha gargaarsa namaatiif jecha dhufee dubbata. Amma seenyu sigimoo sha'u jechuudha. Deengaddas asirratti dubbatee ture jechuudha. Waa'ee ijoollee shamaraa miidhamtu irratti baay'ee dubbatee ture. Yaadni isaa sun baay'ee fudhatama qaba jechuudha. Kan mucaa sanaa waa jettan illee ni jirtu jechuudha. Kanaaf isinoo nama dhufee nama fayyadu, nama dhufee nama gargaaru, namaaf dubbatus ni jibbitu, mee nama akkamiiti ka jaallatamu jechuudha. Kanaaf ammas warri beekumsa qabdan jechuudha. Kottaa dubbadhaa beekumsa amma qabdan namaa qoodaa jechuudha. Namallee gorsaa. Warri kaan immoo warri nama arrabsu dhuftanii asirra teessan dhiisaa waan akkanaatiin hin fayyadu jechuudha. Nuti amma wanni nu gochuu qabnu warra nama arrabsu ni dhiibna jechuudha. Ni gorsina yoo ni dhide ni hordofnu jechuudha. Isheen hin goonu yaadatti hin kenninu. Kophaa isaan dubbatu ni nuuni dhiisa jechuudha. Warra waan gaarii dubbatee nama gorsu immoo jechuudha ni jabeeffanna. Haamilee taanaaf sheeriif soorii goonee irraas waa barannaa jechuudha. Ammas taanaaf warri beekumsa qabdan jechuudha. As baatanii dubbattanii yoo nu gorsitan baay'ee gaarii. Garuu warri beekaa jallattanii nama harrabsitan ijoollee shamaraa maqaa balleessitan dhiisa. Gorsaanii haga dandeessanitti yoo isiin didde dhiisaa wanni tokko hin jiru jechuudha. Wanni nu viidiyoo adda addaa waan arginu asirratti maxxansinuuf hin jiru jechuudha. Kanaafuu walis arrabsinee maatis keenyas arrabsinee jechuudha. Namni yoo asii arrabfame maatii isaa biyyatti arrabfama. Gandummaan illee deebifamee wal arrabfama jechuudha. Maqaa nam tokkooti jecha gandi tokko arrabfamaa jira jechuudha. Kanaaf waan akkasii gandummaa kanaanis wal qoqqooduu warri shamaraa keessattuu waa'ee gandummaa kana ijoolleen tokko tokko ni qabdu jechuudha. Hunda miti jechuudha. Kanaaf warri nagaanis immoo maashaallah namatti toltu nagaanis ni jira shamara keessa dhiira keessas wal jajjabeessuu wal gorsuu tunurraa eegamaa jechuudha.